guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan toreani kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera hojjedhee jireenyaan jiraadhus argeera warri isin gadhiisiise dhiifama maatiin koo obbolotti koo hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godhaa anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha kanaafiyyoonis bakka ani fidadhe deemaan jira waanta ta'eef isinin jaalladhaa yeroo gaarii turtii qaarii qabaadhaa. Yeroo tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaaddanitti jireenyi akkasiin barbaaddanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irraatti waan hojjedhee isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifama naa godhaa. Anaa fi guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadhaa. Jechaan qabu bakka anaaf kun guyyaa dhumaati guyyaan boqonnaa koos har'adha isinin jaalladha yeroo gaarii qabaadhaa.